qaamolee adda addaatiin yeroo ammaa kana siidaa isaarra kaa'amaati kan inni jiru. Egaa bisiiwwan abaaboo kunis bulchiinsa godina Shawaa Lixaa, bulchiinsa magaalaa Amboo, biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akkasumas kanneen kaanis bisii abaaboo abbaansaa haatisaa kanneen kaanis kaa'aati kan isaan argaman yeroo ammaa kana. Dhalatanii dhaloota lafa gaanii du'anii du'a lafa nanqatanii. Irri moonuma du'a yartuun hin duutu yartuun ganda keessa dhokattu utuma sifachee lootuu jiraatti. Irri qofa addatti bayeeti dubbata addatti bayee falmata. Haacaaluun waan biraatiif miti wanti du'e. Saba isaatiif dubbata, saba isaatiif lola, saba isaatiif mormata. Kanaaf ajjeesani. Haacaaluun moo goonna akka isaatii miti kan ajjeefte. Baalageetu birriin bitee ajjeese, baalagee birriin bitee ajjeese. Birriin bitamanii ajjeesani. Warri gaafa du'a mucaa kootii calqabee ammarraatti na wajjin dhaabattanii gadda koo gadda keessan taasiftanii bu'a koo bu'a keessan taasiftanii na wajjin jira amma ammaatti jiraattan ammarraatti galatoomaan jedhaa faana galaatti sabala maqaa mucaa kootiin hojjetame nufaana galaa qammasaan jedhaa galatooma kana caalaa oduu baay'isuun gatiin qabu. Yaa waaqatu namsi maari, Haacaaluu namsi maari, yaa gooftaa kooti namsiisaa maari, warraa jajjabina kenni yaa waaqa ijoollee isaa guddisi. Iddoo gaanga'e ga'i yaa waaqa ijoolleen isaa akkuma Haacaaluun caala namaa ta'e caaltuu ta'anii caala namaa haa ta'ani beekan biyyaa bulchan guddatan iddoo gaanga'e haa ga'an waaqayyo isaan haa guddisu maatiin kun jajjabina haa argatu waaqayyo jajjabina haa kennuuf sabuma Oromootiyyuu mucaan kun tokkoffaa warra isaatiif dhalate guddate lammata lammiidhaaf dhalate lammii isaatiif gosa isaatiif dhalate akkasumas immoo amma darbeet biyya Itoophiyaatiif dhalate Oromoof dhalate mucaan kun kan Oromooti kan saadii qofa miti Oromoon gadde bu'aa isaa godhate kanaaf Oromoon illee ajajjabaatu waaqayyo Oromoof illee jajjabina haa kennu Oromoo silaa dhiisi Afrikaan iyyuu addunyaan iyyuu duutii Haacaaluu baay'eetti dhaga'ame. Haacaaluun nama tokko miti kan biyyi keenya dhabde nama baay'ee saba baay'ee nama guddaa dhabde gosti isaas akkasuma dhabe lammiin isaas akkasuma dhabe abbaan isaas akkasuma dhabe ijoollee isaas akkasuma dhabde kanaaf waan namsiisaa hamaaru ijoolleen isaa waaqayyo haa guddisu lammiin illee ijoollee isaa guddisaa ijoollee isaa gargaaraa ceesisaa iddoo gaanga'een ga'a uummanni Oromoo biraan hafinaa waaqayyo sinaa gargaaru waaqayyo uummata Oromootiif jajjabina illee haa kennu nama immoo isa kana ajjeese waaqayyo biraan hafin dhiigni isaa akkanatti lafatti gannamee hin badin dhiiga isaa waaqayyo haa falmu waaqni dhiiga isaa haa barbaadu lammiinis dhiiga isaa haa barbaadu biyyi isaa haa barbaadu Oromoon isaa barbaadu waaqayyo dhiiga isaa hin balleessin dhiigni isaa hin badin waaqni dhiiga isaa hin balleessin warra jajjabina haa kennu ulfaadhaa.